kana fidisi wala kana godu wari wa beeku garu wa qay wa sanna wangafat asirra barbat labbe kullu ko fabicha asirra barbat ስለዚህ ገሲስ ያዋጠ አራጋሪ ሲፋታ አኔ ጋርሞ ነክም በሬ ያረክሽና ሞመት jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadhayi hannagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan sinin jecha hordoftoota kiyyaa har'a dhufeen jira jechuudha sa'aatii kana egaa baga ayyaana masqalaa irraa haftanii sinin jedha sumarraani barri kun immoo akkuma gubaanis nagaadhaan darbe irreechillee akka nagaadhaan dhufe nagaadhaan nuuf darbu egaa hawwii guddaa qabna rabbi nagaa biyya keenya faa buusu isiniin jecha amma akkuma argitan jechuudha samoona maastuudhani mana tokko keessatti walitti deebinee jirra jechuudha samoona dura mana shii bulte guyyaa tokko akkas guyyaa lammaffaa immoo abbaan miliyoon fidee akka walitti nu araarsee argitanii jirtu akkasumas immoo ishiinis Franki narratti hojjetteerti jechuudha erga achi deebinee ayyaana sojjin oolle guyyaa irraa guyyaa lammaffaadha jechuudha ayyaana ka waliin oolaa jirru egaa Franki ishii argitanii jirtu sobdeen lolchiisuu barbaadde garuu immoo haa ta'uuti viidiyoo san yoo laaltanii jiraattanii laaltanii yoo hin laalin immoo warri hin laalin beenatoo laalaa isiniin jedha egaa ani immoo anis waan wayii jedheeni waan takka sammuu koo keessatti dhufee hin beeknee fi sirumattuu yaadee anis hin beekne sirumaa ishiinis inaan kana yaaddi jettee waan ishiin hin beekne tokko gonkuma waan ishiinis anis hin jaalanne tokko jedhaan jechuudha innis maalidha seetanii dhiyuma kana jechuudha osoo wal dhabbeen jidduu keenyatti hin uumamin hin dura mana yaalaa jechuudha hordoffiin qaban ture guyyaa tokko nafaana dhattee turte jechuudha egaa waan naan jedhan ishiin dhaggeeffanne kanaafuu nama maalan jedhaa seetanii mana yaalallee deddeebi'ee dadhabeen jira homaallee naa faayidaa naaf hiisaa hin jiranii kanaafuu baay'ee keessi kiyya waan na sodaachaa jiruu fi karaa mana waa beekatiin deemaa hin jedhaani mee maal naan jetti pirankii akkasii kanarratti hojjechuun barbaade jechuudha karaa mana waa beekaa deeme tanani waa'ee da'umsa kiyyaa gaafadha manni yaalaa homaa naa gochaa hin jiru maanatti maan jiru kanaafuu warra waa beeku bira dhaqee waa gaafatachuun qabaa innammoo ishiin ani katanaan dura waan akkasii kanas yaadee sin beeku gonkuma sammuu kootti akka dhufullee hin barbaadu rabbi dhiifama naaf haa godhu waaqayyoon dhiifama naaf haa godhu ani gaafa waan akkanaa yaademmoo ishiin maal jetti mee yoo ishiin akkas naan jettu immoo ani yookaan immoo eenyutu akkatti si gorsellee gaafa ishiin naan jette bakka ani maazariitti bilbilee jennaan maazariin akkas naan jette amma murtoon kiyya ishee waliin deemee haala fayyaa kootiitii fi haala da'umsa kootii laaluun qabaan jedhaan jechuudha mee maal akkanaan jettu walumaan laalla jechuudha horaa bulaay sinin jedha viidiyoo keenya immoo laayik sheerii godha yoo akkasii kana laayik sheerii yoo gootanii viidiyoo babbareeda isinii qabannee ni dhufnaa sinin jenna egaa waa hundumaafuu waaqayyo dhiifama naaf haa godhu akka dhiifama naa godhu naa salootii gochaa jechuudha sin immoo na dhaggeeffadhaa sinin jedha akkuma na argitanii egaa kaameraa kiyyasii dhokseen jira jechuudha shashaffaneetuwi egaa amma na yaama jechuudha fagoo hin jirtu
yoo kana jirti akkas miliyoon wajjin gadi baate maalan jedhaan seetanii koottumee waasii mari'adhaan jedhaanii mari'adhee mee yaada kana itti kaasaa yaada kana itti kaasee maal naa deebistii ishiini kanuma nu faana turaa isin. Alatta hee kudhiifa. Mari'adha. Allah mari'adha. Qorraa. Qorraa qorra sallaa fadaadha kanaan uffattu ati. Yaaduma gadi ba'e. Nalla mari'adha. Waa wayii si mari'adha dheessi sodaadha. Rakkoon qabu mari'adha. Waan ta'u yoo ta'e hin ta'a waan hin taane yoo ta'e dammoo hin ta'u siin jira. Illee sodaadhee. Si mari'achuu baadhee callisee deemu yookaan naallottas jedhee sana naallolitti taa'ee kanan jechuun kaa namni gaafa hiriyaan ofii waan hin jaalanne tokko nama biratti hojjetuuf ammoo waan bakka hin jaalanne yoo dhattu baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo haaluma jireenya kiyyaa yookaan immoo haaluma fayyummaa kiyyaatiin wal qabateeti deengadda akkuma argite jechuudha. Mana yaalaa deemnee turre mitiiree wajjin nuti kaadhaa dhuftachitti na waliin galle galumaan isaan naan jedhan sitti himne atis naan gaafanne nageenye immoo ati kanaafuu waan isaanumaa takkanaa godhan jiru manni yaalaa umaa waan takkanaa godhan jiru waan ta'eef amma bakka karaa mana nama waa beekuu dhaqee waa'ee da'iisa kootii kana gaafachuu barbaadee kanan jechuudha. Yoo jettu naaf hin galle nama waa beeku. Warra waa beeku hin jira mitiire warra waa beeku warra waa himu kan. Maali? Akkasan jedhama. Maali isaan waaqa? Jechuun kan namni wal fuudha qaamtiire wayii achi dhaqee waa gaafatee waa beekkataa mitiire. Naaraa hin dogoggorte dhugaa kun immoo sirrii miti akkanam ta'u maaliif yeroo baay'ee iyyen hakimiin nama fayyistu beektaa yeroo dhukkubsatan garuu immoo hakimtoota irra bulee waaqayyo nama maara jechuudha. Sababa isaaniifiyyuu ati abdii kee waaqayyo irraa kutuu hin qabdu lamin har'a mana waa beeku hin naqxa na waa beeku suni maalinni waaqa kan ta'e. Waa hin beeku namni sitti deemaa namni dhaqaawaa jireenya isaa gaafata ta'an immoo takkaallee hin beekta waan akkanaallee yaadee hin beeku dhaqeetis hin beeku waan kana hin beeku jechuudha. Haara dogongortee jirtan namni si gorse sun garuu hin beekan abbaa si gorse kanuma keessa yeroo baay'ee achi deddeebitu si gorse jedhe karaan kun karaa dogongoraa. Namoomtullee nan gorsine. Jechaa fiddaree eessaa fidde. Oomtullee nan gorsine na garuu akkanatti manni yaalaa umaana gochaa hin jiru. Maal godhu jedhee too'ini maaziritti bilbilennaan bakka koottu achi dhandhaa waliin jiraanaan jette jechuudha. Namichi waa beeku sunis. Aara kun waan hin taane sammuu kee keessaa fuudhee aara kun waan wannuma takka iyyuu hin bareedu dhugaa. Waa qarabbi kuni wanna akkanaa kun natti hin bareedu. Ani garuu deemsiin hin jedhan. Gama kootiin maaliif akkamitti hin bareenye maal godhinaan jettamee ishii maal gorsi takka hiriyaa takkaati. Ani fakkeenyaaf akka hiriyaa takkaatti wanni si gorsu akka nama tokkoo dubartiin takka gaafa garaatti baattu mana yaalaa takka tattalaatti turtee ture manni yaalaa sun immoo waa siin jedhan hin beeku. Si qofa beekaa ture kanatti qofti beektu san biratti immoo waaqayyo kee tokkicha uumaa kee gaafa qabatte si himatu jechuudha. Inni kana kan uume waaqayyo uume san immoo guyyaa qanii isaa san waan barbaadellee yoo ta'e ni dhufa jechuudha. Sababa saniifiyyuu durboo maaramii osoo jirtu gana mana waaqatu naqa warra waa beeku naqa jetta bafusuma isaan homaa siif gochuu hin danda'a. Waaqayyo qabadhu durboo maaramii yoo qabatte jechuudha. Wanna takka hin taatu rufaayilii yoo qabatte wanna takka hin taatu jechuudha. Waaqayyo nagaa si hiika kan guutuuf isa sila ta'eefu kan hiikusisaa waan akkana kan aamuroo kee keessaa balleessitoo haadharraan jammari waaqayyo keetitti tamaassan mataanus hin dhukkuu jechuudha yoo deessu dhugaa sitti
Yammas meena dhukkubeetii miti jechuun. Isu anuma ofofoo yaaddofte nan beeka. Anuma ofofoo saniyyuu hin yaadda inni siin jira anuma ta'aafootti. Hundi keenyayyuu kadhaga humna keenya afaan laphee keenya dadhabaa kanaan kadhannaa siif goona jechuudha. Bakka silatti siif goona homaa hin taate jechuudha dhugaa. Wannuma takkaayyuu hin taatu. Isheenis namoota baay'eetu dhufee achitti fayyaa namoota baay'ee dhufee achitti waa'ee rakkoo isaa himatee rakkina isaatiif furmaata argataa. Kanaafuu atillee furmaata argachuu dandeessaa eega isaan waan tokko sitti himuu didanii naan jettee yennaan immoo ayoo si dhokadhe yookaan immoo sitti osoo hin himin hoon deeme akkamitti osoo natti himin deemte naan jettaa. Ana natti hin bareenne haasawumti keetu natti hin bareenne muka daandii dogongoraati dhugaa. Takka daandii dogongoraati. Daandiin dhugaa Kiristoos tokkicha bichaadha. Gaafa waaqayyo kee tokkicha bicha qabatte malee bafusum bakka barbaadde deema. Waa'ee beekee beekuu baate uumaa wanni inni siif godhu tokko hin jiru. Dhugaa sitti hima. Achi mana isaa teechee eenyu yaamta? Waaqayyo yaamta barate. Yaa waaqayyo na wajjin ta'e gaafa inni waaqa nama akka keetitti uumaa akka keetitti bara. Inni ji'a sagaliin dhalate yaada seexanni irra bulee waan hin taane hojjechaa jira malee akkuma kee nama ji'a sagaliin dhalate. Sileza waan akkana sammuu kee keessa dileetii godhe. Jireenya ofofootiif ani waaqayyo kee na wajjin jira. Ilmoo kee nagaan nanii kadha. Gaafa hundee dammoo daa'imti kee gaafa guyyaa 40 guute kiristinnaa kaasee mana amantaa daa'ima kiyya baadhee deemee as qorrobee ofii kiyyaafis mana amantaa deemee bakka wantoota akkanaa yaadii malee ani maalan ta'a akkasam ta'a maalati abbichi bira tusun waaqa waan akkanaa kana yaadanii ishee anumatu siin jedhani garuu haata ofii baduumuuf nama hin gorsitu. Haadha jechuun kafana ofiiti ilmoon ofii akka miidhamtuun barbaadu. Garummoo daandii dogongoraati gaa daandii sun. Dhibbaan dhibbatti daandii nama siin jedha sun bafusum sin hawwaadhaa'u. Kasii hawwaadhaa'u daandii waaqayyoo tokkicha bichaadha. Kiristoos tokkicha gaafa qabatte malee durboo maaramii yoo qabatte malee karaan biraa sin hawwaadhaa'u. Ani akka siyyatti jechuudha akka riyyaa ta'e dadhabduusitti gorsi kiyya kana. Yoo siif ta'uu didee dabartee deemte dammoo waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ani kana bichaa siin jedha obboleettii koo. Haasa'aalee sitti hin dheereef. Maaliif wanna natti hin bareedu duraan waan akkanaan qabdulleedha. Bakka sitti fidee siin beeku garuu. Jechuun koo rakkinumatu bakka baay'ee nama gilassa. Rakkanne rakkadhee malee anillee duraa waan akkana waan hawwee beeka. Ani waan akkanaa ani ismaa'ee na dhugaa natti dhaggaame maaliif iddoo jecha sagalee waaqayyo galgala ganama wajjin barannu moo osoo waan baay'ee wajjin barannu osoo gorsinu moo maaliif maal jedha waaqayyo tokkos lamas taatanii maqaa kiyyaana walitti qabamtan nan jidduu keessanitti hin argama jedhamate sila osoo beekte sofinna koot wajjin kadhannaa goona jettee nama na jajjabeessuu qabdu malee ganaammoo nama asitti na bira hafee mana nama waa beekuu deemu baay'ee natti dhaggaame dhugaa. Akkanattuu seenee dhugaadha. Amma waasiin mari'adheen balleechee ani waan naa mari'atteef garuu hin balleechine garuu moo ani natti hin bareenne ka duraan nama gorsitaa turte miti. Namni rakkate akkanaan godhu. Namni rakkate mana waaqayyootti beeta kiristaaniin hin jira deemi karra isaa irratti boo'i. Dhaqiitu bakka maaliif mana amantaa deemtee jechuudha. Si'iloota qulqullootaa fuutee garaa keetirra yoo soo akkana goote balbala isaatirra harka kee goote gaafa garaa kee abaabbaste waaqayyo akka laphee qulqulluudhaan ati irdaata isarraa barbaaddu ni beeka sila ta'eefu inni si yaadata malee uumaa siin galu. Waaqayyo waan maallaqa namarraa barbaada fakkeenya namoota qaalluu san gaafa dhaqa. Tokkoffaa tiraanspoortii kaffaltee asii baadiyyaa deemta tokko. Lammata dammoo achi horatte birrii fidisiin jedha yookaan hoolaa qalisiin jedha. Lukkuu akkanaa fidisiin jedha waan akkanaa godhu warri waa beeku garuu waaqayyo waan san nama hin gaafatu. Asirraa barbaada laphee qulqulluu qofa bicha asirraa barbaada. Silazaa eeggasiisee hawwaatee karaa gaarii siif haa ta'u ani garuu immoo natti hin bareedu. Narakkisi nama uummatudha. Ayyoo numa sii godhe. Maal gootu? Sitti hin gaabbu. Siyaasofsiisa xixiqqoo. Ayyoo daakanatti dha. Wayyoo deemee maal goota? Ina shooftaa jechuudha yaadaan. Deema afaan maal goota ishee? Dhugaa kunooti shaanxaa siifan qopheechaa kaa'i. Guddaa barbaadamu xiqqaa barbaada. Deema. Keessaa idaan deemtaare
akkanumatti qottawanii yaanan deema. Dirqama kafana si barbaachisa kaa. በጌታዬ በኢየሱስ ስም አሞል መንፈስ ቅዱስ አዳነ ሁሉ ለጠው ፍቱ ፈርስተ ካሙ ማሉ አወይ ቻው ፍራንክ ድረስ ነው ኪስለ ከላ ፍራንክ ነው ጎሪስለ አረበስ ሰላ ሂናን قال متى انا وين ايام تسنقوا برب سيكونطوطه سرت سيكونطوطه يا ربي انا فرانكي نفتمو فرانكي سيغودي نقول سيكونطونه كان فقط وردفتوتا كيا مستم باي ارته باي غبته كلام تانت دين باي رفته يي وارا كان لرا دغيس بيت اما سيمو دغو هم بربادو galata waaqayyo inus waan akkasii yaanne hin beeknu waaquma eeggannaa isuma nuume waan hundumaayyuu kan harka isaatiin gochuu danda'u waaqa malee namaa miti ani immoo miira ishii ilaalufanii jechuudha dhugaa dubbachuuf taananii boochistuun boo'a hin argattu jedhama maaliif jennaan namni akkanatti nama gorsuu kuni gorsaan argatu kanaafuu na gorsuu keetii fi na deebisuu keetii ulfaadhu waan akkasii gonkumaa yaadee hin qabu garuu akkana jedhe yoon piraanki jedhe piraanki waan hojjedhe hiinoo maal naan jetti yaada jedhuun kaameraa dhufadhe hordoftoota kiyyattis dura himeen jira galatoomii waan badaarraa wal gorsuu waanuma jiru anis samoona kanumaafan si lolee kanuma fanan egaa hiriyaan takka gaafa waan badaatti deemtu gorsanii haala nama danda'ame lolanii soo ta'e rukutanii soo ta'e waan hundaan yoo deebisanii gaariidha malee callisanii waan badaatti walirratti callisuun gaarii miti sanumaa fi ulfaadhaa kabajamaa waan daawwattanii masti yewas dhagaame jedhime maal qoricha naa qotte be karaanani deemu hin barbaadne na oofte barasi ganna garagalchitee to sattan gas garagashe bakka sanuu beeku yetti ha barakko nama beekutitti natti haasofte dhugeeffattee dhugaa lamata akkasitti hin deebine dhugaa waan akkanaan jaaladhu ani karaanki daandii takkitti qofa bichaadha ni beektaan ture piraankiidha no amma oo dhugaa ta'ellee ati naan lolte be akka keetitti sila karaa gaariillee siifaa ta'u jette maal sila dhugaa matana qaxxaleetu kafana sirraa guuradhee deema duratti garas garagalte dhugaa rabbi atachi deemtee waan isaa siin jedha sammuu olii gad dhuftee asitti na wajjin minaan nyaata nyaata giddii ismaa nyaadha dhugaa siqinumaayyu dhugaa qaxxaleetu man deema sila sirraa sababa saniif akkasii hordoftoota keenya dhiifamanuuf godha nu kanuma ol dolla akkuma olirratti dhalanne maalan beekani olirratti dhalanne anatu ishee hangafammoo namoonni baay'ee jaartiidha jechaanii jirtu mastuu yaada furdatte malee daa'ima ishiin irratti dhalatte hangafa anatu hangafa ani immoo waan xiqqishuu ta'eef hangafa waan hin ta'eef hin qacaacadhe hangafa waan hin ta'eef qacici jedhe kanaafuu ishiin immoo quxusuu waan taateef quxusuun hin dalibbuudha yaaddu warra shiitii yaaddu haadha shiitii yaaddu abbaa shiitii yaaddu qonqoo shiitii bicha yaaddi kanatti akkanatti furdatte kanaafuu furdinni kun immoo dhugaa rabbii nama busheessa yeroo malee akka nama dulloomee nama taasisa akka nama jaartii wayii nafti keenya kuni gaaf gisee tokko qaamni keenya kuni hanga umurii keenya ol gaafa guddate namuma guddaa nu fakkeessa galata waaqaa ani ishii biraakatti qacaacadhe waan fakkaatu ishiin garuu haga geessu baay'ee nama dhiba jechuudha kana fakkaataa waraanuu bulaa deebana viidiyoo keenyatti akka bohaartan abdii qabna